akkam jirtu hordoftoota keenya. Kun OTEC yookiin immoo Oromoo ICT dha. Arra ibsa gabaabduu tokkoon isinii kennuu barbaade. Arra duula Googilii irratti maqaa Finfinnee gara maqaa Addis Ababa jedhu kana, maqaa jarri nuuf fiddee dhufte kana gara maqaa Finfinneetti jijjiiruudhaaf Googilii irratti dhiibbaa uumuudhaaf iyyata eegallee jirra yookiin immoo kaampeenii irra jirra. Namoonni hedduu iyyachaa jiru. Akkuma yaadattan yeroo darbe Adaamaa irratti maqaa kana gara Googiliitti iyyannee maqaan sun dogoggora akka ta'e barreessineeti jijjiirameera. Yeroo ammaa Adaamaa ta'eera jechuudha Googilii irratti. Haaluma kanaan Finfinnees gara Finfinneetti jijjiirra yookiin immoo maqaa Addis Ababa jedhanii amma Googilii irra jiru kana. Maqaan Googilii irra jiru kun maqaa dhiibbaa guddaa uumu. Addunyaan kun ka'a eessa akka ta'e maalummaa biyya kanaaf magaalaa biyya kanaa ka'a ilaaltu Googilii irraa waan ta'eef maqaa kana namni hedduu iyyata kana mallatteessinee jijjiiruu qabna. Haaluma kanaan daandii ittiin iyyachuu dandeettan ijoolleen viidiyoodhaan gaafachaa jirtan waan jiruuf isinitti agarsiisa. Na duuka bu'a. Feesbuukii bannaa dura Feesbuukii irratti maqaa kootiin Abdiisaa Bancaa jedhee poostii godheera. Namni hedduu sheeruu gochaa waan jiruuf achuma argachuu dandeettanii. Warri kaan immoo Abdiisaa ka jedhu profaayilii kan koo irratti yoo cuqaastanii isinii dhufa. Maxxansii koo jalqaba irra jiru isa kennoo as jalatti barreeffama nuti iyyachuu dandeenyu. Iyyanni keenyallee akka wal fakkaachuu danda'uu fi barreeffamni kun bifa kanaan taa'ee jira. Nuti ka goonu amma linkii asitti Oro ICT irratti poostii ta'e kana maxxansa. Tartiibni isaa Oro ICT irratti poostii godhe. Maaliif suuraa waan qabuuf suuraa ilaaluu akka dandeettanitti Oro ICT irratti poostii godheera. Yoo isa irratti cuqaastan yookiin tuqxanii fuula haaraa irratti Oro ICT nuu bana. Weebsaayitii Oro ICT irratti tartiibni barraa'ee nuu bana kennu asitti ka jiru kana. Tartiibni isaa yoo nuu bane barreeffamni biraa jira. Faayidaa fi maqaa kana jijjiiruudhaaf faayidaaf wantoota tokko tokko wanti godhaman waan jiruuf isa dhiiftanii bira darbuu dandeettu. Isin ka gochuu dandeessan tokkoffaa kanarra dhuftu. Tartiibni asirraa eegala jechuudha. Tokkoffaa kanarratti tokkoffaa irra maal gochuu dandeenya? Lammaffaa irratti ka jedhudha. Tokkoffaa immoo linkii yookiin immoo hidhaa asii gadi kaa'ame kana cuqaasnee achi booda immoo hunkaanuu dhufu irratti barreeffama achi gama santaa irra Feesbuukii irratti maxxane san guutuu qabna. Namni hunduu wal fakkaatee ka jedhu irraa waan ta'eef amma as qajeeluma as dhuftanii Google Map ka jedhu kana bira dhuftu yookiin immoo linkii kana argachuu dandeettan. Google Map ka jedhu isa yoo cuqaasnee jenne asirra nuu banaa jechuudha. Tartiiba ilaaluuf akka nuu ta'u irra deebi'een banaa linkii kana. Tartiiba itti aanu irratti maal gochuu akka qabnu ka jedhu nuu dhufeera jechuudha. Linkii kun direct qajeelumaan maappii irraa Google irraa fudhatame waan ta'eef nutti agarsiisa. Amma akka waliigalatti Itoophiyaa nutti agarsiisa. Akka Finfinnee qofa nutti agarsiisu immoo ulaagaa gochuu qabnu jira. Tartiiba itti aanu irratti nutti himeera waan ta'eef jechuudha. Tartiiba itti aanu kun asitti filachiisa. Gara harka bitaa irratti bakka sarchii yookiin immoo barbaacha jedhu irratti maqaa Finfinnee jedhu kana barreessineetuma isumaan barbaannaa jechuudha. Finfinneen Googilii akka defaultiitti fiduu dhiisullee Googiliin hin beeka maqaa kana. Garuu immoo akka defaultiitti guutuma Googilii irratti siistema isaanii irratti Finfinnee akka ta'u waan barbaannuuf bakka barbaachaa kana irratti Finfinnee jennee barreessinaa jechuudha. Finfinnee jennee barreessineeti bakka barbaadi jettu mallattoo barbaadii tana tuqnaa jechuudha. Ishee yoo tuqne Itoophiyaatti nu argamaa ture. Amma immoo Addis Ababa jarri jettu san immoo Finfinneen daangaa isaa waliin mallattoo addaatiin nu dhufee jira. Yoo kun nu dhufe tartiiba itti aanu keessatti immoo gara Finfinnee jennee barreessine sanii harka bitaa irratti meenuu yookiin immoo baafatatu jira. Baafata san keessa seenneeti gara gadii gadi buuna. Gara gadii gadi buuneeti seendi fiidbaakidha. Amma nuti dhaabbaticha Googilii kanatti maqaan kun dogoggora ta'uu yookiin immoo maqaa kana uummanni keenya beeku jennee ibsachuu barbaanna waan ta'eef yaada erginaa jechuudha. Yeroo yaada erginu filannoo kanneentu nu dhufa. Filannoo nu dhufu kana keessaa opinion about map ka jedhu kana irratti cuqaafna. Isa yoo cuqaafne iddoo yaada keenyatti kennan nu dhufa jechuudha. Bakka ani maxxanse kana irratti yaadni akka wal fakkaatuuf jira kaa'annee irra waan ta'eef isuma kooppii gooneeti deemnee bakka yaada itti barreessinu kanatti guunnaa jechuudha. Bakka yaada itti barreessinu kanatti paste goonaa jechuudha. Paste
haala kanaan pesti goona barreeffamni kino haala kanaan taa'eera barreeffamni keenya yoo wal fakkaate namni hedduu barreeffama wal fakkaataa kana yoo erge dhaabbatichi maqaan kun jijjiiramuu hubachuu danda'a jechaadha akka Adaamaa irratti dhiibbaa goone Naaziriit irraa gara Adaamaa jijjiirre jechuudha. Iskiriinshuutiin barreeffama kanaa ergamuu qaba kaartaa kana waliin bakki kun filatamuu isii ufumaanonni filamtee waan ta'eef filatamuu isii cheeggachuu qabna. Haaluma kanaan as bira nu agarsiisa Finfinnee akka waa'ee Finfinnee akka ta'e asiin gubbaa irratti gara harka mirgaa gubbaa irratti mallattoo seendii yookiin immoo moobaayila keenya irratti yeroo hedduu seendiidhaaf meesejiidhaaf itti fayyadamnu jira. Ishee tuqnee jennaani in deemaa jechuudha gara dhaabbatichaatti deema yaanni keenya kennu bifa kanaan jechuudha. Yeroo deemee jedhe successfully seenti ka jedhu nu dhufa haala kanaan xumurreerra jechuudha. Waan hordoftaniif ulfaadhaa galatooma ana Abdiisaa Bancaatii Oromoo ICT yookiin OTech OMN irratti nu hordofa dhiyootti.